Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota miidiyaa Kiilolee fi guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhumaatti nu waliin haa ta'u. Hojiin Jawaar Mohaammed hojjechaa jiru jibbinsa nageenyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa mallatteessuu fi Jawaar olola jalqabuun yeroo tokko yeroo waraanni biyya keessa faffaca'ee uummata jeeqaa ture callisuunsaa akka isaaf mijatee ture agarsiisa. Kunis miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafan burjaajessuuf ololanni oofaa jiru waan salphaa miti. Nageenya waaraa argachuun boqonnaa maafsi dhorkee kan jedhu gaaffii ummatichaati. Kanaaf yeroo ammaa hawaasni Oromoos ta'ee sabni biraan hubannoo qabaachuun olola kanarraa of fageessuun nageenya biyyaa irratti xiyyeeffachuun irra jiraata. Oduu biroon olaantummaa seeraa kabachiisuun daraan itti fufee jira. Godina Shawaa Bahaatti tarkaanfii nageenyaa mirkaneessuus cimee jira. Opereeshinii nageenya mirkaneessuu aanaalee garaagaraa godinichatti gaggeeffamaa jiruun hidhattoota shanee waamicha nagaa diduun hawaasa jeeqaa jiran 7 irratti tarkaanfiin fudhatamuudhaan to'atamaniiru. Gama biraatiin godinaalee Booranaa, magaalaa Amboo fi Shawaa Bahaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi dabballoon isaanii ammas karaa nagaan galaa jiraachuu maddi odeeffannoo keenyas ifoomseera. Kanumaan wal qabatee maqaa waraanaa adda bilisummaa Oromootiin socho'aa kan ture Jaal Abdii yookiin Tamasgeen Garramuu namni jedhamu to'annoo seeraa jalaa ooleera. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachoo ganda Bojjii Gafaree Sooyyoomaa Ganjii Mandee Tuffisaa Babalii Dambanyaa keessa socho'uun uummata saamaa ajjeesaa fi gudeedaa kan ture mana sirreessaatillee cabsee badee kan ture yeroo ammaa to'annoo seeraa jala galuusaa odeeffannee jirra. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota keenya qophii har'aaf qabnu asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.